WhatsApp gara YouTube koo nagaan dhuftan. Muuziqaa hojjechuu yaaddanii waca gurra nama qabachiisu sun jalaa ta'e beekaa? Oduu gammachiisaa YouTube afaan keessaniin isin barsiisuu fi adeemsa istuudiyoo keessaa kan isinitti agarsiisu argattanii. Waci kun maali kan jedhu irraati gara muuziqaa kana an akkamittiin hojjedhe amma isin jettanitti deemnaa jechuudha. Kanaaf YouTube kana subscribe gochuudhaan isteeppii hundasaa duukaa bu'aa. Subscribe. Muuziqaa kana hojjechuudhaaf maaltu nu barbaachisa isa jedhu immoo kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti kan nu ilaallu maalla kompiitara. Kompiitarri nu barbaachisa. Kompiitara gosa akkamiitu nu barbaachisa? Core i5 fi isaa ol itti ta'eeti baay'ee filatamaadha jechuudha. Raamii immoo 16 fi isaa ol itti ta'eeti baay'ee filatamaadha. Maaliif sooftiweerota nuti achirratti fayyadamnu baay'ee stooreejii guddaas kan qabatanii baay'ee piroosesarii guddaa kan barbaadan gatii ta'ee fi baay'ee raamii 16 fi isaa ol itti ta'eeti baay'ee filatamaadha jechuudha. Primary storage isaa SSD 500 yoo nuun goone filatamaadha jechuudha. Secondary storage isaa immoo teeraa tokko HDD yoo nuun goone baay'ee filatamaadha jechuudha. Display isaa inchii 24 yoo ta'eeti baay'ee gaariidha. Maaliif isaa gadi gaafa nu fayyadamnu komfoortii nu laachuu dhiisuu danda'a. Kan biraa immoo multiple USB kan fudhatu ta'e gaariidha. Yookiin immoo meeshaa ishee kana asirratti kan argaa jirru kana itti ishee fayyadamneeti baay'ee gaariidha jechuudha. Lammaffaa irratti kan nu ilaallu audio interface ishee jedhamtudha yookaan sound card kan jedhamu jechuudha. Faayidaan sound card kanaa maalla sagalee keenya kana gara weeviitti nu jijjiiraa jechuudha. Akka nu kompiitara keenya irratti ilaallee ediitii goggoonuuf gara weeviitti nu jijjiiraa jechuudha. Sadaffaa irratti kan nu ilaallu maalla maayikiraafoonii yookiin maayikii isa nuun amma haasaa jirru kana jechuudha. Inni immoo daayinaamiksii utuu hin taane kondensarii utuu ta'eeti baay'ee gaariidha jechuudha. Arfaffaa irratti kan nu barbaachisu istuudiyoo moonitariidha. Istuudiyoo moonitariin immoo yookiin ispiikarii keenya jechuudha. Ispiikarii kan istuudiyoo qophaаттidha. Inni isaa kan nuun filannu immoo akkamittiinidha? Bajata keenya irratti hundoofne yookiin immoo gurri keenya isa kamitti yoo nu bare gaariidha jennee filannaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun biraandii kan biraadha. As bukkee nu ilaalnus biraandii kan biraadha jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu teestii adda addaa qabu. Kan ispiikarii kan biraarraati kan adda godhe kana ikwaalaayizariin isaanii filaattii ta'anii ba'u. Jechuun kan akka gabaa irratti dhiyaatutti hin taane akka istuudiyoo akka muuziqaan hojjetamutti godhee faabrikaan gatii hojjetee fi kanarraati maratnee kan nuuf nu ta'u filannee bitachuu qabna jechuudha. Shanaffaa irratti kan nu ilaallu heedseetii ta'a jechuudha. Heedseetii immoo gosa lama jira. Open baakii fi closed baakii kan jedhamu jira. Open baakiin akkamidha? Sagalee nuun ala kanaati kan nuun dhageenyus wanta achi keessaatti dhagaa jirus waluma duukaa kan nuun dhageenyu jechuudha. Closed baakii jechuun garuu miksiingiidhaaf immoo istuudiyoo parpaziidhaaf kan hojjetamedha jechuudha. Isaaniin gaafa nuun fayyadamnu immoo waca alaa nooyiz kaansilarii qaba jechuudha. Gabaabamatti nooyiz kaansilarii qaba. Isatu nuun fayyadamne gaariidha jechuudha. Qabxii ja'affaa irratti kan nuun ilaallu immoo miidi kontiroolarii ilaallaa jechuudha. Miidi kontiroolarii jechuun maal jechuudha? Kanneen akka asii, kanneen akka kanaafaa warra akkasii fayyadamna jechuudha. Isaan kun immoo maaliif nu fayyadu? Saawundii keenya gaggeeffachuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Saawundii gaggeeffachuun akkamittiin akka inni galu maal jechuu akka inni ta'e gaafa ibsa isaatti galu immoo kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Torbaffaa irratti kan nu ilaallu immoo akoostik tiriitmentiidha jechuudha. Akoostik tiriitmentii jechuun maal jechuudha? Mana keenya sagalee mana keenya keessa faffaca'u kan walitti nu sassaabu fakkeenyaaf mana keenya ispoonjii gochuu beezii isaa kontiroolii gochuu wantoota akkasii jechuudha. Akka inni faffaca'ee sagalee kan biraan nu laanneef fakkeenyaaf gaafa nu mana fincaanii keessa galluu fi gaafa nuuni saaloonii keessa teenyu sagalee adda addaa akkuma nuun dhageenyu istuudiyoon sagalee mataasaa sagalee affanamaa qabaachuu qaba gatii ta'ee fi sagalee istuudiyoo sana keessa affanuun akoostik tiriitmentii jedhama. Isas gochuudhaaf maaltu nu barbaachisaa? Ispoonjii garaagaraa bifa adda addaa fayyadamnee isa tiriitii gochuu hin dandeenya jechuudha. Akka ekstiraatti kan nu ilaallu yoo jiraate haard diiskiidha. Ishee kana jechuudha. Haard diiskii kana parpaziin isaa maallaa faayilii yagiddu koppiin isaa jiraachuu qaba. Kompiitara keenya irra yoo nu keenya istooreejiin keenya fuulii ta'uu danda'a. Immoo kompiitarri keenya wiindoon isaa feelii gochuu danda'a. Sanaaf jecha iddoo kan biraatti koppii faayila qabaachuu gatii nuun qabaannuu fi wanta nuun hojjenne akka nu jalaatiin hin bannee fi eksternal haard diiskii irra keenya jechuudha. Kan biraa immoo keebiloota XLR maal kan jedhaman gatii jijjiiranii fi kan maayikiif saawundi kaardii, kan saawundi kaardiif kompiitara, kan saawundi kaardiif ispiikarii wal qunnamsiisu. Keebiloonni baay'een gatii jijjiiranii fi isaanis dirqama nuun nu barbaachisu jechuudha. Meeshaalee kana qabaannaan muuziqaa tokko jalqabaatti hamma xumuraatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Meeshaalee kana warri barbaadan immoo karaa teelegiraamii yuuzarneemii as jala jiru kana nuuf barreessaa.
yuutuubii keenya kana immoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a haga deebinee wal agarrutti baay. Sabskiraayib gootaniittu.